waliigalteen Ankaraa walta'iinsa Itoophiyaa biyyoota ollaa waliin qabdu kan cimsudha jechuudhaan ifoomsanii jiran. Yooyyaa shamarka bunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaanoo miidiyaa hangafoota dursuun oduu isin dhageessifna oduu wajjin anfalmata rooroti. Itoophiyaa fi Ugaandaan gandoota waliin dhokatan kanneen yakka raawwatan waloon ittisuuf guyyaadhaan walii galanii jiran. Waliigalteen Ankaraa walta'iinsa Itoophiyaan biyyoota olii waliin qabdu kan cimsudha jechuudhaan ifoomsanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun giddugalli gamtaa fi marartoo waloo keenyaa ragaa guddaa jechuun Pirezidaant Shimallis Abdiisaa guyyaadhaa ifoomsanii jiran. Sirna inshuraansii fayyaa hawaasaaf birriin biliyoona 5.4 walitti qabamuun isaa guyyaadhaa marsaalee hawaasummaarraa odeessa arganne keessaas tokkodha. Itoophiyaan fayyadamtoota intarneetaa miliyoona 42 ol ga'uunis guyyaadhaa ifoomsamee jira. Haala kamiin ga'e kan jedhus oduu keenya keessaa waan argattan ta'a. Magaalattiin bakkeewwan shaakalaa ispoortii fi tapha kubbaa miilaas akkasuma iddoolee bashannanaa adda addaa 1314 guyyaadhaa tajaajilaaf ifoomanii jiran. Waaldichi tajaajila namoomaa kennaa jiraachuu cimsee akka itti fufu Pirezidaantiin biyyaalessaa obbo Taayyeen ifoomsanii jiran. Haaluma kanaan giddugalli abdii borii guyyaadhaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin eebbifamee jira. Kanas kallattiidhaan kan wal biraan geenu ta'a. Wallisaa Maadii Sheekaa albama tokkummaa eebbisee jira. Wallisaa Maadii Sheekaa albama haaraa mata dureen isaa tokkummaa jedhu hojjete magaalaa Dirreedawaatti eebbisee jira. Kunniin oduu hangafaatii oduu ispoortii raayis waan qindeeffanne qabna gara oduu babal'inaatti isin deebisa. Eeyangaa gara oduu babal'inaatti deebinee jira. Oduu babal'inaa wajjin anfalmata rooroti. Itoophiyaa fi Ugaandaan gandoota waliin dhokatan kanneen yakka raawwatan waliin ittisuuf walii galanii jiran. Muddeen bara 2017 wabeeffachuun Itoophiyaa fi Ugaandaan gandoota waliin dhokatan kanneen yakka raawwatan waloon ittisuuf walii galte raga'uun ibsamee jira. Itoomojor Shumiin waliigala raayyaa ittisa biyyaa Fidel Marshal Biraanu Juullaa Jila Itamor Jumur Uganda General Muze Kamiru waliin durfamuunis marii geggeessanii jiran. Maricha irratti Field Marshal Biraanu Juullaa Uganda fi Itoophiyaan hariiroo galmee baroota dheeraa lakkoofsaan qaban ta'uu himanii jiran. Marii har'aas hariiroo duraanii kan cimsu ta'us dubbatanii jiran. Keessumattuu biyyoonni lameenitti maqaan gandoota dhokataniin kanneen yakka raawwatan ittisuuf waloon akka hojjetanis himanii jiran. Odeeffannoo nageenya wal jijjiiruu leenjii hundas galeessaa taasisuu fi nageenya naannawaa fi waloo hojjechuu irratti mari'achuufis ibsanii jiran. Haaluma kanaanis Itoophiyaa fi Ugaandaan hariiroo armaan dura gaanfa Afrikaatti qaban cimsanii akka itti fufanis ifoomsanii jiran. Waliigalteen Ankaraa walta'iinsa Itoophiyaan biyyoota ollaa waliin qabdu kan cimsu ta'uu ifoomsanii jiran. Muddee 2017 wabeeffachuun waliigalteen Ankaraa walta'iinsaa fi obbolummaa baroota dheeraa Itoophiyaan biyyoota ollaa waliin qabdu kan cimsu ta'uu Pirezidaantiin naannoo ibsanii jiran. Waliigalteen Ankaraa walta'iinsaa fi hariiroo obbolummaa Itoophiyaan biyyoota ollaa waliin qabdu kan cimsu ta'uu Pirezidaantiin naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashandii Hassanis dubbatanii jiran. Obbo Ashandiin waliigalticha irratti marii hooggantoota naannichaa waliin taasisaniin waliigaltichi aadaa garaagarummaa mariin furuu Itoophiyaan addunyaatti kan mul'istes jedhanii jiran. Imala badhaadhinaa hunda galeessaa biyyattii eegalte tumsan jedhanii Itoophiyaan waggoota darban nageenyaa fi tasgabbii naannichaa cimsuuf hojiilee dippiloomaasii oolan taasisuun hubachiisanii jiran. Fedhiin Itoophiyaan fayyadamummaa qabeessa akka mirkanaa'u jedhanii jiran. Waliigalteen Ankaraa obboloota baroota dheeraa biyyoota ollaa waliin qabdu kan cimsuu fi gaafii karaa galaana ishee karaa nagaan deebi'aa akka argatus taasisanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun Pirezidaantiin naannoo Sumaalee obbo Mustafee Mohammad marii hooggantoota naannichaa waliin waliigaltee Ankaraa irratti taasisan waliigalticha kutannoon Itoophiyaan nageenyaaf tasgabbii naannichaaf qabdu kan agarsiisu ta'uu himanii jiran. Waliigaltichi tokkummaa diinagdee fi nageenya naannichaa gahee ol aanaa akka qabus ifoomsanii jiran. Itoophiyaan karaa galaana amansiisaa fi waara argachuuf beekamtiin kennamuun mootummaan damee dippiloomaasii milkaa'an argamsiis ta'uu himanii jiran. Ragaan kominikeeshinii naannoo irraa argannes kanuma ifoomsa.
giddu galli gamtaa fi marartoo waloo keenyaa ragaa guddaa jedhan pirezidaantiin naannoo Shimallis Abdiisa muddee 5 bara 2017 wabeeffachuun giddu galli guddisa daa'imman abdii borii gamtaa fi marartoo waloo keenyaaf ragaa guddaa jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisa pirezidaant Shimallis gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin akka ibsanitti har'a eebba giddu gala guddisa daa'imman abdii borii Oromiyaa abdii boruu Orpeej Center daa'imman abbaa fi haadhaa fi dadhabbii fi daa'imman rakkoo hamaa keessa jiranii fi kunuunsa barnootaa fi deeggarsa kennuuf dhaabbate irratti argamu kiyyaaf kabaja ol aanaa dhagama jedhanii jiran giddugalli kun gama tokkoon tattaaffii keenya waloo jireenya namoota daran saaxilamootaan fooyyessuuf taasifnu kan bakka bu'u yoo ta'u gama birootiin humna tokkummaa fi gara laafinni qormaata barana kana furu keessatti bakka guddaa qabas jedhanii jiran piroojeektiin arjummaa isaaniitiin kan milkaa'u kan taasisan pirezidaantii gamtaa Imireetota Araba United Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan maqaa uummata Oromootiinis nan galateeffadhas jechuun ibsanii jiran akkasumas hoggansa cimaa walta'iinsa kennuun abjuun kun akka dhogoomu kan ta'an Loreeta Nagaa addunyaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedis galateeffatanii jiran walta'iinsa cimaan Itoophiyaa fi gamtaan Imireetota Arabaa gidduu jiru bu'aa buusuun itti fufee jiras jechuudhaan yaada isaanii keessatti dabarfatanii jiran. Sirna inshuraansii fayyaa hawaasa birrii biliyoona 5.4 walitti qabamuun isaa ifoomee jira. Muddee 5 bara 2017 naannoo Oromiyaatti sirna inshuraansii fayyaa hawaasa birrii biliyoona 5.4 walitti qabamuun biiroon fayyaa naannichaa ifoomsee jira. Hoggantuun itti aantuu biirichaa Siistar Tigist Tafariin inshuraansiin fayyaa hawaasa marii waliin yaaduu fi aadaa wal gargaaru kan cimsu ta'us ifoomsanii jiran. Naannichatti namoonni miliyoona 28 miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'uun tajaajila fayyaa argachaa jiraachuu eeranii jiran sirna inshuraansii fayyaa hawaasaa birrii biliyoona 5.4 walitti qabamuu dubbatanii jiran tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa daran cimsuuf hojjetamaa jirus ibsanii jiran lammiileen galii gad aanaa qaban yaaddoo hanqina mallaqaa malee tajaajila wal'aansa fayyaa argataniif kan gumaacha ta'us yaadachiisanii jiran itti gaafatamaan waajjira fayyaa magaalaa Shaashamannee obbo Sultaan Huseen magaalattiin bara darbe namoonni 70,000 ol miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'anii jiran jedhu sirna inshuraansii fayyaa hawaasaa kanaan naannoo 200,700 tajaajilamtoonni akka fayyadamanis ifoomsanii jiran. Itoophiyaan fayyadamtoota intarneetaa miliyoona 42 ol ga'u ibsamee jira. Hojiirra oolmaa tarsiimoo dijitaala Itoophiyaa bara 2025 wabeeffachuun fayyadamtoonni intarneetaa miliyoona 42 ol qabsiisuuf akka danda'u ministeerri innoveeshinii fi teeknooloojii biyyaalessaa ifoomsee jira. Ministeerri deetaa ministeera Dr. Yiruu Alamaayyoo waggoota arfan darban hojiirra oolmaa tarsiimoo dijitaala Itoophiyaa bara 2025 ijaarsa bu'uuraalee misoomaa damee Itoo Telekom irratti abbootiin qabeenyaa dhuunfaa hirmaachisuu fi aksiyoonaa parsantii 10 gurgurtaa akka dhiyaatu taasifamuu yaadachiisanii jiran. Kunis damichi saffisaan akka guddatuu fi walga'iinsa dabaluuf tumsuu isaanii ibsanii jiran. Tarsiimoo dijitaala Itoophiyaa bara 2025 fayyadamtoonni intarneetaa miliyoona 17 irraa miliyoona 42 ol guddisuu akka danda'amus ifoomsanii jiran. Magaalattiin bakkeewwan shaakala ispoortii fi tapha 1,314 tajaajila kennu ifoomsanii jiran. Muddee 5 bara 2017 waggoota darban magaalattiin bakkeewwan shaakala ispoortii fi taphoota kanneen adda addaatiif rakkachaa kan turte yoo ta'u ammantanatti iddoowwan ispoortii 1,314 tajaajila kennaa jiraachuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee ibsanii jiran. Mata dureen gurmaa'insa mana maree ispoortii cimaa badhaadhina hundaa galmeessuuf jedhuun yaa'ii idilee mana maree ispoortii magaalaa Finfinneettiin gabaafamee jira. Waggoota jijjiiramaa darban guddina ispoortii magaalaa Finfinnee mirkaneessuuf akkasumas dhalattoota qaamaa fi sammuun dagaage ijaaruuf hojiileen bal'aan hojjetamu Adde Adaanech gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ifoomsanii jiran. Magaalattiin bakkeewwan shaakala ispoortii fi tapha 1,000 lakkaman 1,314 ijaaramuun tajaajila kennaa jiraachuun fakkeenyummaanis kaasanii jiran. Ispoortitoota bakka bu'uun horachuuf kutaalee magaalattii hundatti sagantaalee leenjii ispoortii dargaggoota guddattoota 128 banamu ifoomsanii jiran. Hawaasni faayidaa ispoortii qabu hubachuun sochiiwwan ispoortii garagaraatti hirmaatanis yaamichis godhamee jira.
Waldichi tajaajila namoomaa kennaa jiru cimsee akka itti fufu pirezidaantii Taayyeen hubachiisanii jiran. Muddee 2017 wabeeffachuun waldaan qaxxaamura diimaa Itoophiyaan walga'iinsa tajaajila namoomaa kennaa jiru cimsee akka itti fufu eegaa ol aanaa waldichaa fi pirezidaantiin Federii Taayyeen ibsanii jiran. Yaa'ii waliigala waldaa qaxxaamura diimaa Itoophiyaa 20ffaa Finfinnee geggeeffamaa jiruun irra dhaabbachuun yaada isaanii dabarfatanii jiran. Yaa'icha irra pirezidaantii Taayyeen haasaa taasisanii waggoota 90 darban balaawwan uumamaa fi namtolcheen mudataniin deeggarsa namoomaa ol aanaa taasisaa turus kaasanii jiran. Naannolee garagaraatti lammiileen deeggarsa namoomaa barbaachisuu fi deeggarsa tattamaa fi tumsa taasisuun itti gaafatamaan ibsa bahachuun cimsee itti fufuu akka qabus ifoomsanii jiran. Dr. Abiy Ahmed giddugala guddinsa daa'immanii abdii borii Oromiyaa eebbisiisanii jiran. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed giddugala guddinsa daa'immanii abdii borii Oromiyaa guyyaa har'aa muddee 2017 eebbisanii jiran. Dr. Abiy Ahmed gama miidiyaa hawaasummaa isaanii akka ibsanii Itoophiyaan piroojeektii meeggaa ijaarama irraa cinaatti hojiilee jireenya lammiilee galii gad aanaa argatan fooyyessuun geggeeffamaa jiraachuu ifoomsitee jirti. Har'as michuu Itoophiyaa kan taate deeggarsa pirezidaantii gamtaa Imireetota Arabaa Sheikh Mohammed bin Zayed kan ijaarame giddugalli guddis daa'immanii abdii borii Oromiyaa eebbisiisamuun isaa ifoomee jira. Giddugalichi daa'imman maatiin qabnee fi rakkoo keessatti argaman guddisuu bira darbe agarsiistuu walta'iinsa biyyoota lameenii ta'us ifoomsanii jiran. Wallisaan Maadii Sheekaa albama tokkummaa jedhu eebbisiisee jira. Muddee 2017 wallisaan Maadii Sheekaa albama haaraa mata dureen isaa tokkummaa jedhu hojjete magaalaa Dirree Dhawaattis eebbisiisanii jiran. Wallistoota hangafoota keessaa fi qabsaa'aan gameessi aartist Maadii Sheekaa bara 1980 irraa jalqabe waggoota 30 oliif industirii muuziqaa keessatti albama 13 ol hojjechuun uummata biraan ga'uun isaa ni beekama. Aartistii Maadii Sheekaa walleewwan isaatiin jaalala, haqa, walqixxummaa fi bilisummaa dabalatee aadaa fi seenaa uummata Oromoo dhaadheessuu fi beeksisuun kan beekamudha. Walleen isaa manni abbaa gadaamee kami karaan kan jedhuu fi inni hangafaa ni beekaa nuuf kolchaa walleen isaa manni abbaa gadaamee kami karaani jaanii gaafatan ni beeka garaan jechuun hojjetee muuziqaa sammuu dhalootaa keessatti iddoo ol aanaa qabudha. Albama haaraa 14ffaa fi mata dureen isaa tokkummaa jedhu maxxansiisee magaalaa Dirree Dhawaa hoteela bii kaapitaalitti bakka artiistoonni beekamoon aangoowwan mootummaa abbootiin gadaa fi haadholeen siinqee dabalatee keessummoonnii fi dinqisiifattoonni isaa argamanitti guyyaa irraa eebbisee jira. Odeessa keenya irraa asirratti goolabuuf dirqamnee jirra waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.